Ay. Bro. Yeah. Usina kam ture? Bareeda. Amaan jedhu. Qilleensi waan sitti tolee namatti fakkaata. Maallatti tolu. Osoo kana ta'uu beekan dhufu. Garuu dhimma lafee irratti hundaa'uu barbaachisaadha. Okay, akkamii barbaadde? Diimtuu, gurraattii, magaala, qalloo, dheertuu, furdoo tamsi barbaachisa. Buleen jirti? Baay'ee qosta. Homaa rakkoo hin qabu. Ati ta barbaadde argadhu malee ani siif jira. Thank you bro. Hundumaafuu magaalaa daawwachuu barbaada. Tole, homaa rakkoo hin qabu. Garuu eedoo si barbaachisa. Okay. By the way, baagiin kiyya duubatti hafee waan jiruuf bor akkasuma dhufana fakkaata. Ijoolleen naaf itti naa himiyaa. Homaa rakkoo hin qabu. Siif dhufa. Mana dhiqannaa deemaa jirti. Laaqana olii waan nyaannuuf dafiitii deebi'i. Okay. It's okay. Cala. Cala. Guyyaa boruu nama lama kan leencoo magaalaa daawwachiisuu fi konkolaataa qopheessuu fi qabda. Tole. Dhimma yeroo darbee akkam gootan? Simannaa obboleessa keetti jecha yeroon argannee jiru. Dhimmi keessan guyyaa irraa eegalee dhimma san ta'uu qaba. Jiru ammaa kan hin barbaadu maallaqa. Kana ta'uu baannaan lubbuudhaan qabaa isanaaf irra. Akka yeroo darbee namni garaa olii laafu hin jiru. Kana beekuu qabdan. Xumuree jira. Deemuu hin dandeessu. Gurbicha iddoo jiruus barbaadeedha hin jiru. Tole naannoo silee kan fagaadde. Tole. Gurbicha mana isaatis barbaannee argachuu hin dandeenye. Tole naannoo silee kan fagaadde hangasii dhugaatii hin eegina. Tole. Okay. It's okay. Yeah, $1 million. Okay. Ilmaki yamee humna illee qabaadheen dalagadhu nama na gargaaru illee qabu mee rahmata naa godhi. Handisi. Maal jetta? Qaris. Ilmaki yamee humna illee qabaadhee hin dalagadhu mee rahmata naa godhi nama na gargaaru illee hin qabu. Humna illee qabaadheen dalagadhu nama gargaaru illee hin qabatta? Dembe kiti mootummaa gaafadhu gargaarsa. Ilma kiyya mootummaan isin mootummaadha ilma kiyya na gargaarame. Kana achoo fudhadha dai. Kucing kena aku ngurus serah bareeda. Ati ngurus nama guda nama tak kasih nama guda fakatan. Sekarang buti telti, unina buti telti, akata sati telti, unina buti telti. Jira bar nama abbaa fi ta'uu danda'u tokko wayita kana lafaan hojii isaa fattutti qabu. Ati sarbatu bultuun akkana kun abbaa kiyya.
nama bara kee fakkaata. Ilmi namaa jaalatee harka nama jala qabatu. odeeffannoo mucittana hara galgaltuu amraa kanaaf iddoo kee amma fadiim. Wallahi qopheessite moo? Mallaqa maali? Ka yeroo darbee qopheessitumnes biraa deemte. Dhageettaa obboleessi. Mallaqa bakka fuudhee isiniif kennuu hin qabu. San finiinaa bira deemtee itti himta. Finiinaa bira deemuun isaa dirqama. Finiinaa jettan. Finiinaa isin jettan ammoo inni. Eenyummaa isaa sana achitti barta. Akkasii. Hagan achi deemee eenyummaa isaa baradhu. Inni as dhufee eenyummaa keenyaa baratu. Jiraachuuf dhalattee jireenyaaf rakkatte osoo finiinaan achi aaroo ati ilkaaniin seeqatte. Waan yeroo darbetti himne dagatee natti fakkaate. Osoo yaadatee kana godhata. Yaadachiisuu hin dandeettu? Hin danda'amu malee. Mari. Sitti muran jennaan Rabbiyyoo keessa jira jechuudha. Qaba. Maal taate? Isinii jala jira bara. Oliyooti.
Gaardii qabaa? Nama meeqa hin taane? Lakki hin qabu. Isuma qofa. Eenyu akka ta'e beekuun? Eenyu akka isaatti jennee jirra. Maal isin hin jedhee? Eenyummaa isaa irraa numan barbaadu inni dhufees naa barmu hin jedhe. Afaan keessan dhootan yeroo san? Akkuma dhawuun jiru dhaabuun jira. Baay'ee tokko nama gaddisiisan. Nama tokko qabdanii jiruu dhabdanii. Fiina. Mucaan dabalee jira akka yeroo darbeetti miti. Dabalee jiraa? Homaa rakkoo hin qabu. Nullee yeroo itti aanu dabalee dha. Isin arguu hin barbaadan. Baraa kan jirudha.